بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota darsii kennaa soomaa fi ahkaama kan jedhu guyyaa irraa inshaallah halqaa kurnaffaatiin mata duree wantoota sooma furuudhaaf yookaan uzrii sooma furuu nama hayyamsiisu kan jedhu inshaallah mata dureedhaan sanirraa qabxii afurii fudhannee jirra. qabxii isa itti aanu har'a fudhanna jecha inshaallahu ta'ala halqaa kurnaffaa irratti. uzriidhaan sooma furuu nama hayyamsiiftu keessaa kan shanaffaa qabxii shanaffaadha. namni tokko lubbuu namaa baraaruudhaaf yoo carraa gartee sooma furuu malee nama san lubbuu isaa baraaruu hin dandeenye taate soomana furuu hin dandayaa jechuudha. nama tokko lubbuu baraaruudhaaf sooma furuun ni dandayama yoo karaa saniin malee akkaataa san malee kan dandeenye taate. nama tokko fakkeenyaaf ka rakkoo adda addaa keessatti argamee rakkoo sanirraa isa baraaruu, rakkoon sun immoo rakkoo sadarkaa lubbuutiin isa geettu yoo taate nama kana rakkoo san jalaa baasuudhaaf soomanni isaa furuu hin dandayaa shari'aa islaamaa keessatti. fakkeenyaaf nam tokko dhibamee sadarkaa garteetiin lubbuun isaa faxara yookaan miidhama guddaarra geettu yoo ka ga'u taate dhiiga namaa si barbaachisa jedhaniini nama kana dhiini jara lamaanii yoo ka walgalu taate nama saniif gartee lubbuu nama sanii baraaruudhaaf dhiiga isaa kennuu hin dandayaa jechuudha. dhiiga kennuun sooma balleessiti jennee jirra. laakiin gartee akkanaan yoo sababa gartee qabatama guddaa kanaan alatti kenne maasitaawaa uzrii jajjaba odoo hin ta'in akkanumaan kennee sooma isaa gartee yoo furu taate nyaatuu fa'aaf gartee tiniin sababa waan ta'uuf uzrii tokko malee akkanumaan ka'ee dhiiga ofirraa namaa kennee tola ooltummaa fa'aa jedheetiniin akkanaan kennuun hin taatu ramadaana keessa jechuudha. laakiin yoo guyyaa amma ramadaana keessa namni ka dararaa keessa jiraatu taate yoo dhiigni isaa kun isaan kennamin kan namni sun gartee rakkoo yookaan sadarkaa du'aa ga'u taate gaafa kana keessatti shariin islaamaa isaa hayyamtii guyyaa sanillee nyaatuu ni qabaa. dhiiga namaa kennee soomni isaa badee jira waan ta'eef nyaatullee ni dandayaa waan uzriidhaa gartee shariin isaa hayyameef jechaadha. fakkeenyi tokko kana jecha. fakkeenya biraatitti nam tokko otoo karaa waliin deeman ramadaanaa keessa yookaan bishaan ceena jedhanii galaana tokko yoo galaana kana keessatti namni tokko biraa tokko galaanni ka fudhatu taate lubbuu nama sanii baraaruudhaaf ramadaanni gartee soomni isa laaffisee waan jiruuf humna qabaatee nama kana lubbuu isaa baraaruu yoo hin dandeenye sooma kana furuu malee sooma furuu ni danda'a jechuudha. yeroo sanillee nyaatee dafee nama kana lubbuu isaa yookaan bishaanuma sanuu dhugee nama kana lubbuu isaa baraaruu hin danda'a jechuudha. kanumaa kan kana fakkaatu fakkeenyaaf karatti nama tokko yookaan akka konkolaataan isa dha'ee konkolaataan nama dha'ee kana gartee namni isa wajjin fuudhee nama kana mana yaalaa geessu yoo hin jiraate baatee isaan deemuudhaaf yookaan rakkoo adda addaa jalaa isa baasuudhaaf karaa rakkoo nama gartee rakkoo jalaa nama baasuudha yookaan rakkoo jalaa nama baraaruudha karaa hedduun argama. namni karaa saniin gartee sooma furuu malee nama kana rakkoo jalaa baraaruu hin dandeenye sooma furuu hin dandayaa jechuudha. sooma kana hin furaa shari'aan islaamaa isaa furuu hin baqqaasiftee jecha nama kana. qabxiin shanaffaa nama tokko lubbuu baraaruudhaaf sooma furuu kan jedhu san keessatti tanaan shanaffaan tana jecha. ka biraa uzriin qabatamaan yookaan mawaani'a gartee soomaa yookaan soomuu nama dhooggu jedhee ulamaan islaamaa ka irraa haasa'urra beekamaa jechaadha. kunis beekamaadhaayyuu dubartiin takka ramadaana keessa dhiigni aadaa isitti dhufuudha takka ramadaana keessa dahu dubartiin ramadaana keessa deennaan soomuun isirratti haraamayyuu uzriidhaan dabarsine tunniini. namni yoo fakkeenyaaf namni imala deeme yoo soome soomni isaa sahiha ta'a. namni dhibamellee haa ittillee ulfaatu yoo akkasumatti obsee ka soomu taate soomni isaa fayyaa ta'a.
dubartiin hoosiftulleen odoo mashaqqaan sun itti jiru yoo akkasumatti mashaqqama san wajjiinuu mashaqqaa silaa sooma furuun isii bakka usan wajjiinuu yoo soomte soommanni isaanii sirriidha. Namni manguddoolleen haa itti ulfaatu yoo akkasi ciniinnatee soomni isaa sayyuma jennaan jecha. Amma agartee dubartii dhiini aadaa irra jiru takkaahuu dhiini dayaa irra jiru yooma akkasumatti sooma oola jettee soomni isiidha soomuun isiirrattuu haraama aslanitti. Jarriin qabxiidhaan dabaree kana keessatti soomuun isaaniif hin baqqa'a yoo mashaqqaallee qabaatan yoo rakkoo yoo ammoo huukaa sababa soomaatiin lubbuu isaaniirra rakkoon ga'u taate gaafana dhoogamoodha. Yoo ammoo tuu hin mashaqqaa'u malee lubbuu sadarkaa lubbuutii kan geenne taate soomni isaanii isaan soomuun isaanii hin baqqa'a. Keessattuu warra musaafiraa fa'a Aishaan akka jette radiyallahu anha wa ardaaha Rasuula wajjin imala deemne nurraa nama soomu jira kafuru jira ka soomu kafuru waan jedhu kafure ka soomu waan jedhu jetti. Ma'anaan kana abbaan soomillee rakkoon qabu ka dhiisellee rakkoon qabu yoo mashaqqaan jajjabni hin jiraatin jechuu ibsa jechaa kun. Ammoo gartee namni dubartiin dhiini aadaa irra jiru hin sooma yoo jette haraama dala'ideessu. Irraa qeebalamuu dhiisi soomni isii fayyaa ta'uu dhiisi inumaahuu hin maasitoyti jecha. Kanaaf kun egaa amma waan sooma daangessu jechuu yookaan waan sooma nama dhoowwu jechuutti qabxii kana keessa gala. Inni furuu nama agartee baqqaasisuu qofaayyuu miti soomuu namarratti haraama godha. Dubartiin dhiini aadaa itti dhufe soomana furuu qabdi. Akkuma san dubartiin ramadaana keessa deetteelleen takkaahuu ramadaana durayyuu deettee otoo dhiinni gartee dayaa sun irraan dhaabbatii yoo ka ramadaanni dhufu taate aga dhiinni aadaa dayaa suni gartee irraa qulqullaahutti soomuu hin qabdu jecha. Kanaafuu gaa qabxiidhaan kana wayita akkatti fudhannu dubartiin dhiinni aadaa irra jiru ramadaana dura irra jiraate ramadaana keessa itti dhufee soomuu hin qabdu yoo gartee haga dhiinni aadaa sun irraa qulqullaahutti ramadaana dura itti dhufee odoon qulqullaayyoo ramadaan itti seenillee haga irraa qulqullaahutti tadayaallee akkuma san jechaadha. Mallattoo qulqullinnaa gaa hin beekanii guyyoota aadaa isaanii hin beekanii akkasitti dhiisuun waajiba isaaniirra jiru qadaa kafalanii jecha gaafa gartee ramadaanni bahee. Amma mas'alaan amma zamana keenya keessatti jirtu dubartiin takka fakkeenyaaf guyyaa aadaan isii itti dhuftu waan beektuuf ramadaana keessa takkaahuu jalqabatti qajeeltii takkaa walqixatti qajeeltii akka gartee soomni kiyya walitti dhaabbatu akka uzuriin gartee dhiinni aadaa kun natti hin dhufne jettee yoo dawaa fayyadamte dawaa dhiiga aadaa dhooggu jecha akka inni hin dhufne dhooggu sababa soomaatiif ta'ee sababa hajjiitiifillee dursa fayyadamuu dandeetti moo hin dandeettu jedhan ulamaan islaamaa. Asirratti gaa akka soomana irratti hoo dhiibbaa godhamu dura dhiiga kana gartee hambisuu dandeetti hambisuu dandeessi. Yoo hambifte ammoo tunuu hoo soomana isii irratti dhiibbaa godhamu hin godhu waan jedhu irraa haasa'anii dawaa kana fayyadamtee sababa kanaan jecha. Ulamaanni akka nasihaatitti wanni isaan jedhani waan aadaatti rabbii dubartii irra kaa'e tokko guyyaa aadaa isaa san akka hin dhufne gootee yoo fakkeenyaaf dawaa fayyadamuudhaaf guyyaa san ka dabarsisiiftu taate sababa gartee dhiinni gartee aadaa ka bahu kuni haqiiqaan isaa dhiyana gartee yeroon irra dabre jechuu fakkaata jedhan. Dhiyana yeroon irra dabre maaliifi dubartiin dhiinni aadaa ka amma gartee dhiiga aadaa jedhamee dubartii irraa bahu kuni asliin isaa dhiiga qulqulluu silaa gartee daa'imni otoo argamee ol fooytee ka jettu taate karaa handhuura daa'ima saniitiin daa'imni kun irraa fayyadame yookaan dhiyana daa'ima kanaa tahee haga gartee gaafa dhalatuutitti daa'imni irraa fayyadama dhiiga kanarraa. Yeroo sanitti dhiiga heediitii miti inni dhiiguma qulqulluu gadaamessa irraa gartee karaa hidda handhuuraatiin daa'ima dabru jecha.
dhiiga qulqulluudha gaafa san. Laakiin yoo dubartiin tun hin ulfaayin dhiigni kun qophaa'ee akkuma dhiyanaatitti daa'imni kun gartee yoo ka dhufu taate isaa kennamuuf qophaa'ee yoo gadaamessaan yeroo ifii eegee daa'imni dhufuu baatee jee akka dhihana gartee qophaa'ee yeroon irra dabreetitti gadaamessaan waan kana darba. Dhiiga aadaa kana gartee gadaamessaan ofirraa garteetiniin qulqulleessaa of keessaa baasa jechaadha. Gaafa kana dhiiga aadaa jedhamee foolii qabaatuun maalii qabaatuun akkuma gartee dhiyanni tokko yoo yeroon irra dabre foolii qabu in ajaa'ibaa waan adda addaa qabu kana inni illeen gaafa yeroon irra dabree akkasitti gartee ajaa'ee bayaa jechuudha. Amma asirratti wanni ibsuu deemnumaa inni dhiiga akkasitti garteetiniin silaa yeroon daa'imni gartee kennamuuf yoo kan dhufne taate yookaan ammoo yoo ishiin hin ulfooyne silaa irraa bahu suni sababa dawaa kanaa yoo qaama isii keessatti hafe fayyaa isii irratti dhiibbaa godhutu mala. Waan kana ammoo haalaan ogeessa fayyaa qulqulluu yookaan akkama jenne kan amanamaa mari'achiisuun barbaachisaadha. Yoo dhiibbaa irratti ka geessu taate lubbuu isii irratti dhiibbaa ka geessu taate hin ta'uu jedhan fayyaa isii irratti jechuudha. Yoo fayyaa isii irratti ammoo rakkina hin finne taate amma garteetiniin ogummaan gartee yaalaa tuni baay'ee haalaan garteetiin amma fooyya'ee jirti. Dawaadhaan illee fooyya'ee jira. Dawaa akka isii irratti dhiibbaa hin goonetti isii kennamu yoo taate qaama isii keessatti garteetiin hin dhoogga malee yookaan gartee gara biraatitti jijjiiramee yookaan dhiibbaa dhiigaa tahii yookaan ammoo tinuu dhibee biraatitti akka harkaa hin jijjiiramne homaa sanirraa tilmaama ogeessi fayyaa beekutti yookaan rakkoo akkasii hin qabaanne taate fayyadamuu hin dandeessii jecha. Dawaa san fayyadamtee haga dhiigni ittiin dhufnetti soomni isiidhaa sahihaa jedhan. Soomni isiidhaa sooma gartee isinis irraa jechuun qulqulluudha. Akkuma nama gartee dhiigni aadaa isarra hin jirreetitti soommantii jecha guyyoota silaa dhiigni aadaa irra jiru sanillee eega dawaa saniin kan hambiftu taate maaliif shar'iin islaamaa dhiiga aadaa kana dhufiinsa isaarrattii fi mul'atiinsa isaarratti hukmii kaa'ee jira jechuudha. Haga inni hin dhufinitti guyyaan kun guyyaa silaa inni dhufu jennee dhiiga aadaa ka garteetiniin hin mul'atin guyyaa saniin gartee murtii inni itti kennuun hin danda'amuu jedhan. Kanaaf maal jenna duuba dhiigni aadaa haga hin mul'annetti dawaa san fayyadamtee gartee waan guyyaa isaa isiin ofirraa guyyaa isaarra dabarsitee jirtuuf soomni isiidhaa sahihaa fayyadamuu hin dandeetti garuu ulaagaa fayyaa isii irratti dhiibbaa hin gooneenii. Kanaan akkasitti wal qabsiisanii jechaadha. Baarakallahu fiikum. Kanaaf duuba wanni guddaa jechuu barbaannu maal inni dubartoonni guyyaa dhiigni aadaa itti dhufuu fi guyyaa irraa dhaabbatu beekuun barbaachisaadha. Ramadaana keessattuu ibaadaa hundarrattuu akkasuma ta'ee keessattuu ramadaana keessa jecha. Asirratti nasihaan dabalataa ka jiru ammallee dubartiin takka dhiigni aadaa natti dhufe jechuudhaan mallattoon gartee dhufiinsi isaa beekamaadha. Gaafa inni mul'ate sooma furuu ni dandeessi yookaan dirqama iyyuu sooma furuuni soomuun isii irratti haraama jennee jirra. Laakiin gaafa irraa dhaabbatu kanallee haalaan of eeggannoo godhuu qaban. Akkanumatti tilmaamumaan odoo hin taane guyyaa akkuma dhufiinsi isaa beekamaa san dhaabbanni isaallee beekama dhiiga aadaa. Mallattoo qaba mallattoo dhaabbatiinsa. Mallattoon dhaabbatiinsaa qassatal beedaa jedhanii ulamaan islaamaa irraa dubbatanii jiran jechaadha. Bishaan qulqulluu bifa lamaan mallattoon isaa mallattoo lama. Dubartii garii gaafa qulqullina xumuraa san gadaamessaan bishaan qulqulluu wahii ergaa. Bishaan qulqulluun kun duuba yoo gartee jibrii adiidhaan tuqan waan adii barbaadanii yoo tuqan sooftii adii yoo tuqan akkuma nama bishaan tuqeetii mallattoo wahii takka hin qabu mallattoo diiminnaa mallattoo booruu adda addaa hin qabu jecha. Bishaan kun irraa argamnaani mallattoo qulqullinnaati dhiqattee soomana isiititti seenuu qabdi jecha. Yoo guyyaa tahuu baatee fakkeenyaaf halkan keessa mallattoo akkasii agarte dhiqattee soomana isii soomuu qabdi. Soomni isirratti waajiba jecha. Soomni isitti wajjabee jira dhiigni irra dhaabbate. Yookaan ammoo yoo gartee bishaan san hin qabaanne gariin isaanii goggogina qaamaattu irraa argama. Qaamni gartee dhiigni aadaa kun irraa bahu goggogeet haga gartee sooftiidhaan yookaan jibriidhaan
yookaan buktii gartee adii tanaayyuu haqanillee wanni takka bakka sanitti asarri wahii sooftii tanaa fi waan adii isiin gartee fayyadamtu irratti hin mul'anne takka jecha goggogin agasii yoo argamellee kunis mallattoo dhiigni aadaa irraa dhaabbatuuti jecha. Kanaaf dubartiin takka odoo hin fajjarin odoo azaanni lammaffaa hin bahin jechaadha. Mallattoo kana yoo ka argitu taate soomni guyyaa sanii itti aanu sanii isirratti waajibaa. Hedduun dubartoota amma gaafii adda addaa irratti maaltu dhiyaata narraa dhaabbatee fi hin dhaabbannee hin beekuu jedhan. Kuni waan haati ofirratti beeytee of eeguu qabdu malee waan tilmaamaan namni akkanumatti fatwaa namaa godhuu miti. Fatwaan ulamaan namaa godhu dhaabbate taanaan soomni kee waajiba siin jedhanii hin dhaabbanne yoo jetteen ammoo soomni sirra hin jiru siin jedhan malee yeroo akkanaa dhaabbata daqiiqaa akkanaatti sakantii akkanaatti dhaabbata jedhee namni beekuu fi hordofuu danda'u sihi jecha haati gartee namni dhiigni aadaa sirra argame kana. Bakkeen tun bakka cibaadaati. Waan gartee isii keessatti hedduu dantaa dhabiinsaa fi tasaahulli adda addaa jechaadha. Dantaa dhabiinsa hedduu dantaa dhabiinsa baay'ata. Waan kana gartee of eeggannoo guddaa godhuun barbaachisaadha gartaniitiin dubartoonni keessattuu gartee gaafa dhufiinsaa rakkoo hin qabu gaafa dhaabbatiinsaa kana guyyaa hagannarra turaa tilmaama qofa odoo hin taane dhaabbate moo hin dhaabbanne sooma kiyyaaf garteetiin ulaagaa qabamoo hin qabu jettee akkasitti ulaagaa soomaa guute moo hin guunne kana of eeggannoo guddaa godhuu qabda jecha waajiba waan taateef. Maaliif wanni ibaadaa tuni barnu akka nuti amma ibaadaa akkanumatti akka nama gartee hojii tola ooltummaa namaa dalaguutitti ofnu kana odoo hin taane dirqama wayii raawwataa jirra. Ulamaan islaamaa sadarkaa eessa jiran beeyta? Nama tokko dhiiras haa ta'u dubartii guyyaa dhaloonni isaa fakkeenyaaf umrii waggaa 15 mallattoo birootiin gartee mallattoo ballagiinsaa yoo ka fakkeenyaaf umriidhaan kalaallu taate yoo isaa salaata dhuhrii keessa jiru waggaan 15ffaa isaa gahe fakkeenyaaf imaamni itti dheeressee mucaan tokko dhuhrii guyyaa keessaa sa'a 6 fi walakkatti dhalatee haa jennu imaamni gartee sa'atii 6 fi daqiiqaa 20tti salaatatti seenee salaata dheeressee isaa salaata keessa jiru waggaan isaa gartee 15ffaa salaata san keessatti yoo itti ga'u taate salaata san irra deebi'ee salaatuu qabaa jedhan. Maaliif jennaani salaanni achi dura salaataa ture waajibaame isarratti leenjiif itti leenjifamaa jira malee. Amma salaataa jiru zuhriin amma salaataa jiru asriin amma salaataa jiru kasaatiin isaa isarratti waggaa 15ffaa guutteetuun ammoo cinaan tokko gartee sunnaa cinaan tokko waajiba ta'ee argame gaafsan. Wanni gartee tiniin daqiiqaa 10 duraa keessatti salaate sunnaadha. Wanni daqiiqaa 10 booda raka'aa takka haa taatu raka'aa lama haa taatu waajiba. Waggaa 15 irra itti hojjabee jira. Maarree jalqabatti sunnaa ta'ee waan hidhatee jiruuf salaanni amma imaama wajjin salaate tuni guutuun sunnaa taatee argamte waan taateef salaanni fardii isaa isatti wajjabe waggaa 15 gartee salaata keessatti waan gaheef salaata san deebisuu qaba jedhan hagana takka eeydoo qaban jecha waan jechuu barbaanne bakka kanatti ulamaani hagana takka eeydoo gartee namni kun waajiba isaa eessarraa eegala waan jedhu kan hagana takka gartee hordoffii qabaatuu qabaa jechuudha. Amma gartee galgala gadi maciiftee dubartiin obborollee kaateetuma yaada abbaa warra isiitiif maatii isiitii waan obboroo qopheessitee ofii qulqullaa'e moo qulqulloofne jechaa kana odoo of hin laalle odoo gartee of eeggannoon goone sa'aatii irraa dhaabbate wallaaluudhaan kaka'e yeroo hedduu gartee soomanni ergamamaa jira waan ta'eef gaafiin akkana waan baay'atuuf bakka kanatti haalaan of eeggannoo guddaa godhuun barbaachisaadha. Bakka kana jajjabaatuu qabnaa jechaadha. Baarakallaahu fiikum dubartoonni keessattuu gartee bakka kana of eeggannoo guddaa godhuu qabdanii ibaadaadha. Ibaadaa keessatti hedduu gartee dantaa dhabiinsi kun baay'ee mul'ataa jira. Waan gartee akka nama tola ooltummaa dalaguu eegadiin irra jiraate ittuma barbaaddeetumaan eegadiin irraa dhaabbatee faa ture dhiqatuu hin danda'u waan jedhu kana fa'aan soomana dabarsaa jiranii bakka kanatti illee wanni wal hubachiifnu fakkeenyaaf dubartii takka yoo dhiigni aadaa halkan sa'aatii 10tti obboroma san yookaan obboroo boodayyuu odoon bariine yookaan ammoo dhiigni irraa dhaabbatu taate
yoo obboroo walitti gartee dhiqatuun haalli mijjatuu fi kabaatu taate obboroo fi obborottee eega bariitillee dhiqatuu hin dandeetti. Dhiqaansi rakkoo hin qabu. Dhiqaansaa fi soomni waan wal tuqan hin qabanii mallattoon qulqullinnaa argamte taanaaniin achi booda gartee eega mallattoon qulqullinnaa argamte nyaata isii nyaattee sooma isii niyyattee eega bariitillee dhiqatuu ni dandeessi. Sababa dhiqatiinsaatiif wanni isiin sooma gartee guyyaa sanii balleessitu hin jiru. Kan akkasitti hubadhaa gaafadhaa qulqulleeffadhaan isiniin ja'a. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.